Hello, akkam jirtu maatiiwwan ji'ola 17 TV hundumti keessan nagaa keessanii nageenya waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumatti si wajjin haa ta'u. Dursa baay'ee dhiifama isin jedhaatii gara torban tokko tureen jira. Viidiyoo kana keessatti gosa biyyoo, qabiyyeewwan biyyoo fi oomishtummaa isaanii kan ilaallu yeroo ta'u, viidiyoon kun barattoota kutaa 9 fi isaa olii kan hammatu waan ta'eedhaaf gaaffilee walii galatti jiru hubachuudhaan intiraansii irratti deebi'anii dhufuu danda'an waa'ee biyyoo ilaallatanii gamanumaan akka keessaa deebisuu dandeessaniidhaaf isiniif dhaama. Isinis ji'ola 17 TV sirriitti hordofuudhaan barnoota keessaniidhaaf qophii akka gochuu qabdan gamanumaan isin yaadachiisa. እንደምናችሁ ተማሪዎች ሰላም ናችሁ? የጂኦላ 17 ቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ይቅርታ በጣም ቆይቼባችኋለሁ። ወደ አንድ ሳምንት ለሚሆን አልተገናኘንም። ለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በተቻለኝ መጠን አከታትዬ ትምህርታችሁን ላሰራጭላችሁ ሞክራለሁ። ዛሬ ስለ አፈር አይነቶች ይዘቶቹንና ምርታማነቱን አብረን የምናይ ሲሆን ከግሬድ 9 እና ከዛ በላይ ላላችሁ ሁላችሁም የሚጠቅም ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ በመመልከት ምን አይነት አፈር፣ ምን አይነት ኮምፖዚሽን፣ ምን አይነት ፕሮዳክቲቪቲ ይሰጣል የሚለውን ከወዲሁ እያጠናን እንሄዳለን ማለት ነው። ጂኦላ 17 ቲዩብ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ሂቲ ኮመንት ጎቹ እንደገቲና ሼር፣ ላይክ እና ኮመንት ማድረግን አትዘናጉ። Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. Which of the following is the primary factor in soil formation? Kanneen armaan gaditti eeraman keessaa sababni inni bu'uuraa oomishamuu biyyeedhaaf sababa ta'u kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ዋነኛው ለአፈር መመረት ምክንያት የሚሆነው የቱ ነው ነው የሚለው። A. Climate, B. Parent material, C. Time, D. All of the above. Question number 2. What is the primary mineral composition of sandy soil? qabiyyee albuuda gosa biyyoo sandii kan ta'e kami? የሰንዲ አፈር የማዕድን ይዘት የሆነው የቱ ነው? A. ሲሊካ፣ B. ካልሲየም ካርቦኔት፣ C. አይረን ኦክሳይድ፣ D. clay minerals. Question number 3. Which soil is best suited for agriculture due to its balanced textures and nutrients? gosa biyyoowwan armaan gaditti eeraman keessaa biyyoon oomishtummaa qonnaadhaaf sababa qabiyyee madaalawaa fi albuuda gaariidhaan oomishtummaa gaariif kan oolu kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የአፈር አይነቶች ሚዛናዊ ይዘትና ለም አፈር ከመሆኑ የተነሳ የትኛው አፈር ለእርሻ ልማት ይውላል? A. clay soil, B. loamy soil, C. sandy soil, D. peaty soil. Question number 4. What causes black soil to retain moisture? biyyee gurraacha jiidhinsa akka qabaatu kan isa taasisu kami? ጥቁር አፈርን እርጥበታማ እንዲሆን የሚያደርገው ምክንያት የቱ ነው? A. high organic matter, B. clay content, C. sandy texture, D. low porosity. Question number 5. Which soil is known as self-plowing? biyyoo armaan gaditti eerame keessaa kan ofiin of qotu jedhamee beekamu kami? በራሱ የሚታረስ ተብሎ የሚታወቀው አፈር የቱ ነው? A. red soil, B. black soil, C. alluvial soil, D. latental soil. Okay, barattoota ana waliin deebii keessan adda baafachaa deemtaniittu jedheen amana. Kanaaf deebii yeroon hojjedhu ana wajjin dammaqinaan hojjechuudhaan qayyamannaa keessan daran akka utubdan isin affeera። ተማሪዎች ጥያቄ እየጠየቅኳችሁ ሲሄድ መልሶቻችሁን እየያዛችሁ ሄዳችኋል ብዬ አምናለሁ። ለዚህ አሁን መልስ ስንሰራ ከኔ ጋራ እየሆናችሁ በትክክል እንድትከታተሉኝና እንድታጠኑ ጋብዛችኋለሁ። For question number 1. The major factors that causes for the formation of soil. biyyeen akka uumamuudhaaf sababoonni gargaaran ለአፈር መፈጠር ምክንያት የሚሆኑ climate, parental materials and time. So D. all. biyyoon tokko uumamuudhaaf maaltu barbaachisaa yoo jettan, tokkoffaa qilleensi jiraachuu qabaata. qilleensa ho'aa fi qilleensa qorraa disintegrate gochuu kan danda'u, kattaaleen akka caccaban kan taasisuu danda'u. parental materials like that of rocks, biyyoon kan irraa tolfamuu danda'u
kanneen akka kattaalee jiraachuu qabu. Time. The formation of soil needs a time. Why? Because it needs a large process. Even topography. haala taa'umsa lafaa. So all are the major factors. ሁሉም አፈር እንዲፈጠር ምክንያት የሚሆኑ ናቸው። ቀዝቃዛማ የአየር ንብረት፣ ሞቃታማ የአየር ንብረት አለቶች እንዲሰነጣጠቁ፣ እንዲሰባበሩ፣ እንዲሸራረፉ ማድረግ የሚችል ፓሬንታል ማቴሪያልስ አለቶች፣ ደብሪስ፣ ዛፎች እና ቅጠላቅጠሎች መኖር አለባቸው። ታይም ጊዜ መኖር አለበት። ምክንያቱም በጊዜ ሂደት ነው አፈር የሚፈጠረው። ሌላኛው ቶፖግራፊ መኖር አለበት። ለዚህ ኦል የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎር ኩዌስችን ነምበር 2 ሲሊካ is the primary mineral composition of sandy soils. So the correct answer is A. Mee ibsa kanatti aansee isiniif kennu sirriitti na hubadhaa. Sababni isaa ibsi amma ani itti aansee isiniif kennuuf deemu kun filannoo keessatti waa'ee amaloota sandii ilaalchisee sirrii kan ta'e kami yoo jedhame ibsoonni amma itti aananii isinii kennaman kun hundumtuu waa'ee sandii sirriidha። ስለ ሰንዲ አፈር ትክክል የሆነው የቱ ነው ቢባል ከዚህ ቀጥሎ የምሰጣችሁ ማብራሪያ ሁሉም ስለ ሰንዲ ትክክል የሆኑ ናቸው። ለዚህ በደንብ ልትከታተሉኝ ይገባል ማለት ነው። ሉክ sandy soils are primarily composed of quartz. Sandy soils are rich in silica and also sandy soils are characterized with coarse texture jajjaboo hanga gurguddaa kanaaf bishaan of keessa tursuu hin danda'an, which means poor in water retention capacity. ውሃን ይዞ የማቆየት አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም መጠኑ ትላልቅ ነው። ለዚህ ውሃ ቶሎ ሰርጎ ይገባል። ውሃውን ቋጥሮ መያዝ ማቆየት አይችልም። it is coarse texture, poor water retention capacity. sandy soils have poor nutrient retention and are also prone to erosion. ለአፈር ጥርጊያነት የተጋለጡ ናቸው። dhiqama biyyeedhaaf kan saaxilamanidha. sababni isaas nuutirantii yookiin qabiyyee albuudummaa of keessaa hin qabani, akkasumas dhiqama biyyeedhaaf immoo baay'ee salphaadha. have large particles, coarse isa jenne gubbaa irratti jechuudha. due to its large particles it allows rapid water infiltration. water ወይም ደግሞ ውሃ በቀላሉ ሰርጎ እንዲያልፍ ያደርጋል ማለት ነው። bishaan akka keessa darbu taasisa hanga gurguddaa babal'aa qaba waan ta'eedhaaf. sandy soils often forms in arid regions due to wind action. sababa bubbeen gammoojjii keessaa biyyee guuree geesse gammoojjiitti naquudhaaf naannoo gammoojjii keessatti baay'inaan argamaa jechuudha. sandy soils are primarily composed of what? quartz and also silica, which are rich in minerals. Question number 3. Which soil is best suited for agriculture due to its balanced texture and nutrients? Texture madawalaa fi albuuda yookiin qabiyyee oomishtummaadhaaf oolu qabaachuudhaan oomisha qonnaadhaaf bu'aa qabeessa kan ta'e biyyoon kana keessaa kamii yoo jedhamtan loamy soil. Loamy soil is one ideal for agriculture. Why? Because it is a mixture of sandy soils, silt soils and clay soils. walitti qabama biyyee sandii, biyyee siltii, biyyee kileeyidha. maaltu loamy soil kan jennu jechuudha. kanaafuu albuuda gaarii qabaata. biyyeewwan kun sadan gosa adda addaa, qabiyyee adda addaa kan qabaatan yoo ta'u, yoo walitti dhufan garuu qabiyyee madaalawaa hojii qonnaadhaaf baay'ee barbaachisaa ta'e qabaachuu danda'u. So loamy soils are ideal for agriculture. They are very important for productivity. oomishtummaa qonnaadhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha loamy soilin. loamy soil or loamy የምንለው አፈር ለእርሻ ልማት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የሰንዲ የስልትና የክሌይ ስብስብ ድምር ስለሆነ ማለት ነው። it retains moisture and nutrients as well as allowing good drainage
and aeration. Qilleensi akka salphaatitti olii fi gadi keessa naanna'uu danda'a. Kun immoo biyyeen akka inni hin bukoofne, akka inni liich hin taane, akka waliin qabanne taasisa. Orgaanikoonnis keessa sirriidhaan akka isaan deddeebi'an gochuudhaaf gargaara. Good drainage qabiyyeen bishaan isaatii baay'ee gaariidha. የውሃ ይዘቱ በጣም መልካም ነው። አየር በውስጡ እንዲመላለስ ያስችላል። ሰው ምርታማ ነው ማለት ነው። Question number 4. Black soil is going to retain moisture due to clay content. So the correct answer is B. The cause that black soil retaining moisture is due to a clay content. As keessattis waa'ee biyyoo gurraachaa wantoota barbaachisoo ta'an isiniif kaasa. Waa'ee waan tokko waan 2, 3, 4 kaasee ibsa kan itti kennuudhaaf yoo karaa ani gaafadhee dhufuu baate karaa biraa dhufuu danda'a. Deebiin isaa garuu kan amma waliin qayyabachaa jirru kana ta'uu dirqama ta'a jechuudha. So black soils have high clay content which helps to retain moisture. This black soil is suitable for crops like ጅርቢ ኦምሹ ጥጥ ለማምረት በጣም አስፈላጊ የሆነ የአፈር አይነት ብላክ አፈር የምንለው ነው። ኢቭን ኢን ሪጅንስ ዊዝ ዋት ሎ ሬንፎል ዝናብ እንኳን በሌለባቸው አካባቢዎች ለጥጥ ምርት በጣም አስፈላጊ ነው። እንደነ አፋር አካባቢ ላይ ማለት ነው። ናኖወን ከነን አካ አፋሪቲ ኢዶ ሮምኒ ጋሃን እንጅረትለ ኦምሸ ጅርቢዳፍ ባየ በርባችሶዳ ጀቹ ብላክ ሶይል is used for the aggregation of cotton product. Another, this black soil is also known as self-plowing lafa ofiin of qotu humna kan hin barbaanne jedhamee beekama because its tendency to develop deep cracks during the dry seasons. yeroo goggogaa ta'etti yeroo roobni hin jirretti ofii babbaqaqee taa'a waan ta'eedhaaf kun immoo qilleensi akka salphaatti keessa akka oliif gadi deddeebi'u porosiitii bal'aa akka qabaatu taasisaa jechuudha. Porosiitii jechuun qaawwa qilleensii fi bishaan biyyoo keessa ittiin deddeebi'uudha. Porosiitii kan jennu. Texture gaafa jennu immoo hanga isaati. Kanaaf porosiitii bal'aa qabaachuudhaaf carraa uumaa jechuudha. Babbaqaqa waan ta'eedhaaf like that of biyyoo kootichaa. Question number 5. Which soil is known as self-plowing? Amma ibsinee kan emitire self-plowing ofiin of kan qotu kan jedhamu በራሱ ራሱን የሚያርስ ተብሎ የሚታወቀው ከመሰነጣጠቁ የተነሳ black soil. The correct answer is B. Question number 6. What is the primary characteristics of desert soil? አመለ ቡኡራ ብዮ ገሞጂ ኬሳ kan ta'e kami? የበረሃ አፈር ባህሪ የሆነው የቱ ነው? A. high fertility, B. high salinity, C. high organic matter, D. high clay content. Question number 7. Alluvial soils are mainly found in A. coastal regions, B. river basins, C. plateaus, D. mountain ranges. Question number 8. Which mineral is abundant in red soil? A. iron, B. silica, C. calcium, D. magnesium. Question number 9. Chalky soils are primarily composed of A. quartz, B. calcium carbonate, C. iron oxide, D. potassium. Question number 10. Podzol soils are commonly found in A. tropical forests, B. boreal forests, C. grasslands, D. wetlands. barattoota deebii keessanii waraqaa xiqqoo isin cina jirtu irratti ana waliin qabachaa deemaa jirtu miti? Baay'ee gaariidha. Okay, the answer for question number 6 is B. high salinity is the major characteristics of desert soil. Desert soils are characterized by high salinity due to the low amount of rainfall which causes salts to accumulate. This type of soils, desert soils, are
typically sandy soils with low organic matter and poor fertility. Question number 7. Alluvial soils are mainly found in biyyoon gosa alluvial jedhamu eessatti argama? Naannoo bishaanii fi yaa'insa bishaanii irratti argama. አሉቪያል የምንለው የአፈር አይነት የሚገኘው በወንዝ ተፋሰስ አካባቢ ላይ ነው። So B is the correct answer. River basins. Alluvial soils are mainly found in river basins. Alluvial soils are formed by the deposition of sediments by rivers and are also primarily found in river basins. They are too fertile and widely used for agriculture. Oomishtummaa qonnaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa gabbataa waan ta'eedhaaf biyyoo dalalii kan jennudha. Alluvial soil kan jennu. Alluvial soil የምንለው የደለል አፈር ነው። ለዚህ በጣም ምርታማ ነው ለም አፈር ከመሆኑ የተነሳ። This alluvial soil consists fine particles like silts and clays. Question number 8. Which mineral is abundant in red soil? A. Iron. B. Silica. C. Calcium. D. Magnesium. The answers for question number 8 is A. Iron is the main mineral which is abundant in red soil. Here, red soils gets its color from the high iron oxide contents. Red soil is poor in organic matters, nitrogen, and phosphates. Chalky soils are primarily composed of calcium carbonate. So the correct answer is B. Chalky soils are formed from weathered chalk or limestones. These type of soils are rich in calcium carbonates, which gives them a light, powdery texture. Question number 10. Pedosol soils are commonly found in boreal forests or temperate regions around the coniferous forests. Boreal forest, which means coniferous forest around the mid latitude. Temperate zone, which means, so the correct answer is B. Here, podzol soils are acidic and develop under the coniferous forests in cool temperate regions like boreal forests. They have distinctive layers of leached material due to heavy rainfalls. Question number 11. What gives black soil to dark color? A. High iron content. B. Organic matter. C. Clay minerals. D. Basalt parent rocks. Question number 12. Which soil type is known for its low fertility and high erosion potential? Biyyoon gabbina xiqqaa qabaachuudhaan akkasumas dhiqama biyyeedhaan beekamu kami? ዝቅተኛ የሆነ ለም በመያዝ ለኢሮዥን ተጋላጭ ሆኖ የሚታወቀው አፈር አይነት የቱ ነው? ኤ ሮየድ ሶይል፣ ቢ ላተራይት ሶይል፣ ሲ ሰንዲ ሶይል፣ ዲ አሉቪያል ሶይል። Question number 13. Which of the following is a characteristics of loess soils? A. Formed in wetlands. B. Rich in silt. C. Found in deserts. D. High in clay content. Question number 14. Which soil is known for its high aluminum content? Biyya armaan gaditti eeraman keessaa qabiyyee alumineemii guddaa qabaachuudhaan kan beekamu qabi. ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አፈር አይነቶች የአሉሚኒየም ይዘትን በመያዝ የሚታወቀው የቱ ነው? ኤ ብላክ ሶይል፣ ቢ ላተራይት ሶይል፣ ሲ ፒቲ ሶይል፣ ዲ ቾኪ ሶይልስ። Question number 15. Of the following type of soil, which one is suitable for water intensive and used for crops like rice? Biyyoowwan armaan gaditti eeraman keessaa bishaan guddaa qabachuudhaan kan beekamuu fi oomisha ruuziidhaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e kan ከዚህ በታች ከተዘረዘሩ የአፈር አይነቶች ከፍተኛ ውሃን በመያዝ ለሩዝ ምርት የሚታወቀው የቱ ነው?
A. Clay. B. Silt. C. Loamy soil. D. Sandy soils. Barattoota deebii keessan qabachaa ana wajjin qayyabachaa jirtu miti baay'ee gaariidha. Mee gaaffii haga ammaatti gaafatamtaniif deebii kan ta'u waliin hojjenna. Na waliin qayyabadhaa. Okay, the answer for question number 11 is high iron content is causes to black soil to dark color. Biyyoon gurraacha halluu dukkana'aa akka qabaatu kan isa taasise qabiyyee ironii inni qabudha. Question number 12. Laterite soil is a type of soil which is known for its low fertility and high erosion potential. So the correct answer is B. Question number 13. The main characteristics of low soil is rich in silt. Low soil is known with having high silt content. Question number 14. Laterite soil is known with its high aluminum content. So B is again the correct answer. Question number 50 and the last one. Clay soil is a type of soil which one is suitable for water intensive and used for crops like rice. So A is the correct answer. Here, laterite soils are rich in aluminum and iron oxides, intense weathering and leaching in tropical climates, whereas clay soil retains water, that making them valuable for water intensive crops like rice. This means kana jechuun bishaan ofirra qabata garuu drain godhee of keessa tursuu hin danda'udha. It drains poorly and making it fertile but tricky for agriculture. Black soils contains high level of iron and organic matters. These soils are formed from basalt and has a dark color due to its mineral composition. What type of mineral composition? Silt mineral composition. It is associated with volcanic regions. Black soils retains moisture and is well suited for cotton cultivation. Oomisha jirbiidhaaf baay'ee beekama. Black soils expands and contracts. This helps to create natural cracks that aid in aeration. So black soil or rigor is clayey soil which allows it to retain moisture effectively. Chaanalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanalaachun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ. Geolesson 17 Tube chaanalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu